Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon Ameen. Maatii Waaqayyoo kan taatan ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessan iddoo jirtanitti nageenyii fi eegumsi Waaqayyoo hunda keessaniif haa baay'atu. Akka eeyyama Waaqayyootti eenyummaa Kiristoos irratti kan hundaa'e kutaa marsaa isa jalqabaa kutaa torbatti addaan qoodnee erga xumurree booda marsaa isa lammaffaa kutaa lammaffaarra jirra. Kutaa isa jalqabaa kutaa tokkoffaarratti maqaa Iyyesuus jedhu kaasuudhaan hiikaan maqaa kanaa maal akka ta'e, maqaa kanaan immoo maal akka arganne, akkamittiin maqaan kun akka moggaafame kutaa darbe keessatti kutaa 8ffaa keessatti ilaalleerra. Har'a immoo barumsa keenya walumaa galaan barachaa kan jirru isa 9ffaa irratti maqaa Kiristoos jedhu ni ilaalla. Akkuma hundi keessan beektan manni kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon maqaa kana yeroo waamtu gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoos jechuudhaan ni waamti. Akkasumas immoo kitaabni qulqulluun Phaawulos immoo yeroo waamu yeroo tokko tokko Iyyesuus Kiristoos jechuudhaan ni waama. Akkasumas immoo yeroo kaan Kiristoos Iyyesuus jechuudhaanis ni waama. Kanaaf Iyyesuus kan jedhu kaleessa ilaalleerra. Guyyaa irraa immoo kan ilaallu Kiristoos kan jedhu kanadha. Barumsa kana keessatti qabxii muraasa kan kaasnu maalidha? Inni jalqabaa hiikaan maqaa kanaa maal akka ta'e, Kiristoos jechuun maal jechuu akka ta'e, inni lammaffaan immoo maqaan kun akkamittiin akka moggaafame, sadaffaa irratti maqaa kanaan waamamuu kan jalqabe yoomirraa kaaseeti, akkamittiinis waamamuu jalqabe kan jedhu barumsa kana keessatti ni ilaalla. Isa barannu kana, isa dhageenyu kana qalbeeffachuu, hubachuu akka dandeenyu Waaqayyo gooftaan hunda keenya nu haa gargaaru. Kitaabni qulqulluun gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoos yeroo waamu Iyyesuus Kiristoos jechuudhaan abbootiin keenya waamaniiru. Iyyesuus jechuun qoricha jechuudha. Kiristoos jechuun immoo jechi Kiristoos jedhu kun afaan Giriikiitiin kan dubbatamedha. Afaan Arabaatiin Masiih jedhameet waamama. Afaan Gi'iziitiin immoo jechi kun kan dibame kan jedhu kan ibsudha. Kan dibame Masiih Kiristoos jennee jechoota kana yeroo kaasnu Amaariffaan yetaqabbaa kan jennu, akkasumas immoo Kiristoos jennee Masiih jennee kan waamnu kun kakuu moofaa keessatti raajiin dubbatameefii jira. Kakuu haaraa keessatti immoo raawwatameera jechuudha. Kakuu moofaa keessatti akkamittiin dubbatame, kakuu haaraa keessatti akkamittiin raawwatame kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Akkuma hundi keenya beeknu gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos nama ta'ee bara mul'ate keessatti inni Kiristoos ta'uu isaa irratti gaaffii guddaatu ture. Hubannoo argachuudhaaf jalqaba irratti sabni Israa'el Yihuudoonni Kiristoos abdiidhaan eegaa akka turan kitaabni qulqulluun ni dubbata. Raajii kakuu moofaa keessatti dubbatame sana ilaalcha fooniitiin, ilaalcha mataa isaaniitiin hiikaniit Kiristoos kan jedhamu inni Masiih ta'e kun, kan dibame kun humna samiitiin lafarratti mootii ta'eetiin uummata Yihuudotaa gabrummaa biyya Roomaa keessaa bilisa baasuu akka danda'u isaan bilisummaa argatanii, mootichi kun immoo Kiristoos jedhameet saba Israa'eliif qofa mootii ta'ee biyya Yihuudaa akka bulchu, gabrummaa Roomaa keessaa bilisa baasee saba kana akka bulchuuf mootii ta'ee akka jiraatu, mootii foonii eegaa akka turan seenaan ni dubbata. Bara isaan kana eegaa turan keessatti gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos haadha hunda keenyaa kan taate durbee qulqulleettii maaramii, foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu, dhiiga ishee irraa dhiiga hirmaateet Kiristoos nama ta'ee mul'ate. Kiristoos nama ta'ee erga mul'atee booda, erga dhalatee booda sabni Israa'el eegaa kan turan Masiih kan jedhame, kan dibame kun Kiristoos nama ta'ee yeroo mul'atu humna samiitiin lafarratti mootii ta'ee bilisa nu baasa jedhanii abdii kanaan ilaalcha fooniitiin eegaa turan. Inni garuu saba Israa'eliif qofa osoo hin ta'in uummata hundaaf, maaliifini sabni Israa'el uummata addunyaa kana keessa jiran keessaa ishee tokkodha. Yihuudoonni uummata addunyaa kana keessa jiran keessaa ishee tokkodha waan taateef kanaaf isheedhaaf qofa osoo hin ta'in addunyaa hundaaf uummaticha cubbuu irraa bilisa baasuu kan danda'u, gammachuu addunyaa hundaaf ta'uu kan danda'u, dhaloota addunyaa hunda keessa jiran bilisa baasuu kan danda'u Kiristoos dhalateera jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga dhalatee booda
Kiristoos kan ta'e gooftaa kan ta'e Kiristoos isiniif dhalateera jedhee qulqulluun Gabri'eel akkuma dubbate wangeela Luqaas boqonnaa 2:11 irratti akkuma dubbate addunyaa hundaaf gammachuu kan ta'e addunyaa hunda bilisa baasuu kan danda'u mootii lafaa qofa osoo hin ta'in lafaa fi samii walqixa bituu kan danda'u mootii lafaaf samii mootii moototaa waaqa waaqotaa kan ta'e Kiristoos nama ta'ee yeroo mul'atu isaan eegaa kan turan gabrummaa foonii keessaa Israa'el qofa bilisa akka baasuu fi addunyaan hundumti immoo raajii dubbatame abdii gochuudhaan eegaa kan jiran addunyaa hunda bilisa baasuu kan danda'udha jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos erga dhalatee booda raajii isaaf dubbatame mukraaba isaanii keessa seenee wangeela qulqulluu Luqaas boqonnaa 4:16 irratti akkuma barreeffamee jiru dubbateera. Yaa ilaallu akkas jedha. Gara itti guddate gara Naazreet deeme. Guyyaa sanbataattis akkuma amaleeffachiise gara mukraabaa seene. Sanbata seeneetiin mukraaba isaanii seenee kitaaba isaanii kaasuudhaan barsiisaa akka ture kan dubbatudha. Kan amaleeffachiise kan jedhu isa kana kan ibsudha. Dubbisuudhaafis ka'e. Kitaaba raajicha Isaayyaas ni kennaniif. Yeroo kitaabicha banettis akkas kan jedhu bakka itti barreeffame argate. Hafuurri Waaqayyoo anarradha. Kanaaf na dibe. Hiyyeessotaaf misiraachoo akkan isaanii himuuf warra booji'amaniifis bilisummaa akkan isaanii labsuuf kan gaddanis akkan isaan gammachiisuuf jaamonni akka arganiif warra dhiibamanis akkan baraaruuf warra hidhamanis akkan hiikuuf warra mada'anis akkan fayyisuuf bara Waaqayyoo ishee filamtes akkan lallabuuf ana erge. Kitaabichas maree kan ergamutti kennee taa'e. Warri mukraaba keessa turan hundumtis ija isaanii hubatanii isa ilaalan. Innis dubbiin kitaaba kanaa har'a gurra keessan ga'e raawwateeras isaaniin jechuu jalqabee jedha. Raajichi Isaayyaas akkuma dubbate masiin kun yookaan immoo Kiristoos innaa dhalatu maal akka hojjetu Kiristoos yennaa dhalatu maal akka raawwatu raajichi Isaayyaas dursee dubbatee ture. Isaan keessaa inni dibame jedhame kun inni Kiristoos jedhame kun hiyyeessotaaf misiraachoo akka labsu warra hiyyeessota ta'aniif misiraachoo yookaan immoo wangeela misiraachoo kana akka labsu akka barsiisu jaamaa kan ta'an akka ibsu namoota dhiibaman akka gargaaru namoota dhukkubsatan fayyisuu akka danda'u wantoota gaarii hunda hojjechuu kan danda'u Kiristoos kan jedhamu akka dhalatu Isaayyaas dubbateera. Gooftaan keenya Iyyesuus ilmi dubree qulqulleettii Maariyaamiin erga dhalatee guddatee booda mukraaba isaanii keessa seeneetiin kitaaba raajichaa kitaaba Isaayyaas kan ta'e kana immoo yeroo itti kennan isa kana saaqee yeroo dubbisu maal jedhee erga kana hunda dubbisee booda raajiin kun har'a raawwateera jedhe. Har'a raawwateera jechuun raajiin kun anaaf dubbatame. Isaayyaas dhalachuu koo argeetiin hafuura qulqulluudhaan isa kana ilaaleet anaaf dubbate. Kanaaf kana booda Kiristoos kan biraa hin eeginaa. Qaama biraa hin eeginaa. Ani nama ta'ee mul'adheera. Isin qofa osoo hin ta'in addunyaa hunda bilisa baasuudhaaf nama ta'ee kan mul'adhe anadha jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jecha kana dubbateera jechuudha. Jecha kana dubbateera. Kanaaf Kiristoos jennee akkaataa kanaan ni waamna. Gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoos. Iyyesuus ilma dubree qulqulleettii Maariyaam irraa dhalate. Inni dhalate kun eenyudha jennaan inni Kiristoosidha. Kiristoos isa kam? Isa kakuu moofaa keessatti raajiin dubbatameef. Isa saba Israa'el qofa osoo hin ta'in addunyaa hunda bilisa baasuu kan danda'u. Yihuudoonni raajii dubbisanii abdiidhaan eegaa kan turan. Ilaalchi isaanii ilaalcha foonii yaa ta'u malee garuu raajii dubbisuudhaan abdiidhaan eegaa kan turan Kiristoos kun nama ta'ee mul'ateera. Inni Kiristoos ta'uusaa gaaffii gaafatameef deebii kenneera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26:64 irratti yeroo gaafatamu inni Kiristoos ta'uusaa deebii kenneera. Wangeela Maarqos boqonnaa 14:62 irrattis inni Kiristoos ta'uusaa deebii kenneera.
wangeela qulqulluu Luuqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 66 hanga 70 yeroo dubbisnu gaaffii gaafatameef gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hangafa lubotaa fuuldura dhaabbateetiin mootii Phiilaaxoos fuuldura dhaabbateetiin gaaffii gaafatame hundaaf inni mootii ta'uusaa inni Kiristoos ta'uusaa inni addunyaa kana bilisa baasuudhaaf gabrummaa biyya Roomaatii qofa osoo hin ta'in gabrummaa lubbuu fi foonii keessaa bilisa baasuudhaaf addunyaa hunda fayyisuudhaaf nama ta'ee akka mul'ate kitaabni qulqulluun akkaataa kanaan nu barsiisaa jechuudha. Kanaaf nuti Iyyasuus Kiristoos jennee yeroo waamnu Iyyasuus dubree qulqulleettii maaramii irraa kan dhalate ilma dubree qulqulleettii maaramii kan ta'e inni Kiristoos jennee yeroo waamnu immoo inni dhalate kun abdiidhaan eegamaa kan ture dhala namaa fayyisuudhaaf nama ta'ee kan mul'atedha. Gabrummaa foonii qofa osoo hin ta'in gabrummaa lubbuu keessaa bilisa baasuu kan danda'udha. Inni kun diina Israa'el kan ta'an Roomaa ari'ee saba Israa'el bilisa kan baasu osoo hin ta'in inni kun diina dhala namaa kan ta'e cubbuu fi du'a ajjeesuudhaaf nama ta'ee kan mul'atedha jechuudha. Cubbuu fi du'a ajjeesuudhaaf nama ta'ee kan mul'atedha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos irra deddeebiidhaan Kiristoos yeroo maal jedhaa Kiristoos Iyyasuus, Iyyasuus Kiristoos, Iyyasuus inni Kiristoosidha. Kiristoos kan jennee waamnu immoo inni Iyyasuusidha jedhee akkaataa kanaan maqaa isaa ni waamaa jechuudha. Maqaa isaa ni waamaa jechuudha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos akkuma nu barsiise nutillee yeroo waamnu gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos jennee waamna. Manni kiristaanaa isheen jalqabaas maqaa kanaan akkuma qulqulluun Phaawulos waamaa ture akkuma qulqulloonni duuka bu'oonni akkaataa kanaan barsiisaa turan inni kan fannifame kun Kiristoosidha. Dhala namaa fayyisuudhaaf uummata fayyisuudhaaf nama ta'ee kan mul'atedha jedhanii duuka bu'oonni akkuma barsiisaa turan manni kiristaanaa isheen jalqabaas akkaataa kanaan waa'ee gooftaa fi fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos barsiisaa turteetti. Ergasii kaaseet jechi Kiristoos jedhu kun akkuma warri Roomaa akkuma warri Israa'el hubatan osoo hin ta'in warri Israa'el karaa siyaasaatiin karaa mootii biyya lafaatiin hubachaa turan. Ilaalchi isaanii kun dogoggora akka ta'e duuka bu'oonni erga barsiisanii booda addunyaa hunda irratti maqaan kun yeroo waamamu Iyyasuus Kiristoos yeroo jedhamu waa'ee dhiifamaa, waa'ee jaalalaa, waa'ee nageenyaa dhiifama kennuudhaaf, jaalala kennuudhaaf, nageenya kennuudhaaf nama ta'ee kan mul'ate ilma waaqayyoo kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos akkaataa kanaan ni waamna jechuudha. Kanaaf maqaalee Kiristoos ittiin waamame keessaa inni lammaffaa amma ilaalaa kan jirru Kiristoos kan jedhudha. Maqaan kun maqaa bilisummaa nuuf kennedha. Maqaan kun cubbuu fi du'a ajjeesee jireenya barabaraa nu dhaalchisuu kan danda'udha. Maqaan kun harka diinaa keessaa bilisa nu baasee misiraachoo kan nuuf kennedha waan ta'eef maqaa kanatti amannee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu akka dandeenyu Hafuurri Qulqulluun hunda keenya nu gargaaru.